dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasa dabare kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cimirii waan deebee fakkaataa jira beektaa. Kunoo yaana bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyoo ka'ee kan taate abaddan this is not going to happen. Inni not tolerate. Gaafa wayyaanee sin callifne har'a sin callifnu jechuudha. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromoo, ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan finciletti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 irratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kun sin fudhatu sin qabu jechuudha. Anaa dhufu welcome. Gaboota keenya nu jala ajjeesan. Turban afur dabree jira. Fi Haacaaluu Hundeessaa goota keenya jedhanii nu cinaa taa'anii nu cinaa dhaabatanii bu'anii ammoo garaa isaanii keessatti sila ummanni Oromoo kana odoo callisanii odoo afaan isaanii qabatanii wanti nu jenne kana osoo fudhatan jedhanii yaadaa jiran yaa ummata keenya dhaabatanii sooftii sii kennanii hoo siin jedhanii gara biraatiin ablee harkaan qabatanii tuman biyya keessatti naquudhaaf jechuu barbaade warra kanneen Oromoo hoogganuu dhiisanii Oromoo cabsuu barbaadan. Diinni keenya Abiyyi miti. Diinni keenya Amaaraa miti. Diinni keenya nafxanyaa ka jedhan kanaa miti yaa ummata keenya. Diinni keenya ka guddaan as keessa. Uf amanuu dadhabuu diina ajaa'ibaati. Yaa umarkiyya, yaa Oromoo kun yeroo qabsooti. Halkanii guyyaa hirriba dhabnee qabsaa'uu qabna. Sirna naafanyaa akkuma kalee har'as uummata Oromoo irratti gocha sanyii duguuggaa raawwataa jira. Amma booda nama bishaan OPDO dhuge kamiyyuu hin dhamanne. Gochi mootummaan kun uummata Oromoo irratti dalagaa jiru kana guutuun addunyaa dhagahuu qabdi. Qabsoon keenyas kana caala daraan cimee itti fufuu qaba. Anis gochi mootummaan kun uummata Oromoo irratti dalagaa jiru kana guutuu addunyaa dhageessuuf afaan garagaraa afaan 19 viidiyoo hojjedhee isiniif qopheessee jira. Viidiyoo keenya hanga xumuraatitti daawwadhaa. Saba keessaniifis sheer godhaa. Haqa qabna, ni falmanna, ni qabsoofna, ni bilisoomna. Duguuggaa sanyii sirna naftanyaa uummata Oromoo irraan gaggeessaa jiru ni balaaleffata. Gumaan Haacaaluu nuuf haa ba'u. Jawaar Mohammadii fi hidhamtoota siyaasaa hundumtuu akka gadi nu lakkifaman gaafan qabsoo uummata Oromoo ni deeggarra. Mirza Amir Hamza, Free Jawar Mohammed, Bekele Gaiba, Hamza Borana, and other Oromo political prisoners.
We stand with Oromo protests. السلام عليكم، أنا حمزة. نحن نقف ضد الظلم الذي فعله أبي أحمد ضد الأورومو، وندعم المظاهرات التي أقيمت من طرف أورومو. Nous demandons la liberté de Jawar Mohammed, Bekele Gerba, Hamza Borana et tous les autres prisonniers Oromo. Nous sommes avec les Oromo. Tunapinga ukatili ambao Abiy Ahmed anawafanyia wa Oromo. Sisi tunasimama na Oromo protest. Ben Şerif Hasan. Biz Abiy Ahmed'in Oromolara yaptığı zulümlere karşı çıkıyoruz. Oromo protestolarını destekliyoruz. We want justice, liberty and freedom for Oromo people. We stand with the Oromo protest. Indan ko samsi omoro ɓe no landiti nundal tigi tigi mede wondi omoro ɓen wondugol e wullitande maɓɓe ni. اسمي محمد. Мы против насилия Абия Ахмеда в отношении нации Рома. Мы с протестантами Рома. इथियोपिया में ओरोमो को जेल में बंद करना और उन लोगों को मारना बंद करो और हम इथियोपिया के प्रोटेस्टर के साथ हैं. Selamun aleyküm. اسمم معصوم عبدالله زاده. من از افغانستان هستم. مردم ارومو عدالت واقعی میخواهند. ما از تظاهرات مردم ارومو حمایت میکنیم. Nous voulons la justice de Hatchalou Moussa et Joël Mohamed et la liberté de tous les Oromos emprisonnés. Nous sommes ensemble avec les Oromos. u baahannahay cadaalad in loo helo Hachalu Hundessa iyo Jawar Mohammed iyo dhammaan inta ku xiran xabsiyada inay dib u helaan xorriyadooda. Waxaanu taageersanahay banaanbaxa ay wado Oromo. Oromolar üçün birlikçilik және тәуелсіздік қалаймыз. Biz Oromo narazılıklarымен birgemiz. Sunana Usama Idi Abbas. Ku dakatar da kashe-kashe da jiye Oromo a ƙasar Habasha. Mu mun tsaya tare da zanga-zangar Oromo. نطالب بإخراج جوار محمد، بكر قربة، حمزة بورانا وكل الأبرياء الذين هم في السجون. نحن مع وقفة الاحتجاج الأورومية. Jawar Muhammed, Bekele Gerba, Hamza Borana ve tüm masum insanları hapsetmeyi bırakın. Biz Oromo protestolarıyla beraberiz. Ntogo Muhammed Ba. Ame klenia horaya ani yerema horaya fegata Oromo ma. Munu Oromo mega boko ga dusma kashira anu be ñogon fe. Berhenti membunuh dan memenjarakan rakyat Oromo di Ethiopia. Kami bersama Oromo Protes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Muhammad Yasin Akunasa. Gusto ko lang po sabihin na tigil ang pagpatay at pagkukulong sa mga kapatid naming Oromo sa Ethiopia. Hindi sa akin sa protesta Oromo sa Inelen mo Chirungamuga Hachalu Hundessa. Amasudidwe Jawal Muhammad ndi anthu ose a Oromo amene ali mndende. Ife tikuyimirira pa zonse zomwe akupanga anthu a Oromo. مكوهران محمد إبراهيم سيد زير ورفويا عن يكذب المرومو ربنا ثاق ثمن وذكين حفل مكنيا قايضو ኦሮሞዎችን ማሰርና መግደል ይቁም። ጀዋር መሐመድ፣ በቀለ ገርባ፣ ሐምዛ ቦረና እና ሁሉም የኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞች ይለቀቁልን። እኛ ኦሮሞዎች እውነተኛ ፍትህ እንፈልጋለን። ኦሮሞ ፕሮቴስትን እንደግፋለን።